barbaree harkaan dhaabaniit gubaa yaadanii jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis immoo akka nagaa taatan abdii guutuun qaba jecha. Egaa immoo har'a viidiyoo tokko walitti deemnee jirra. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma warri taatanii immoo na jajjabeessaa jirtanii hedduu galatooma ulfaadha isiniin jedha. Egaa akkuma yeroo darbee dura viidiyoo dura tokko irratti hojjedhe irratti hiriyaan tiyyaa hiriyaa koo narraa fudhattee osoo waliin haasofnu osoo waliin garaa tokko walitti himannu isiniin jedheetiin ture jechuudha. Tanaan duratti ani miidiyaa irratti baasee hin beeku. Kanan dheengadduman viidiyoo hojjedhee ture jechuudha. Sababii hojjedheef illee sababa bakka ishiin dhiisuu diddeef keessanitti mee dhiisii wanna kana siifin ta'uu irraa naa gorii waan keenyatu dura jaalatee si'ii miti ati hiriyaati yaa akka obboleetti kootti si ilaala hiriyaa yuumutti akka obboleettitti si ilaala jedhee keessanis itti mee dawwalee fi bilbilee fi akkuma isiniin jedhe ka maal rakkoo qabaa jetti bakka maal rakkoo qaba maal dhanni jetti. Yaa namoonni immoo tokko komentii keessan irratti ilaalee dhiisii inni durumaayyuu sin jaalatu naan jechaa jirtan. Odoonni si jaalatee akkasin ta'uu jettan. Akkasii miti dubbiin maaliif dhiirri yaa akkuma beekamu dhiirri kuni yaa bakka hin jiraame bakka ofii isaatii namni takka shamarra takka yoo itti deddeebitee bilbiltee onnee fuutii jechuudha. Onnee fuutee natti fakkaate akka nama isheetti garagalettu jechuudha. Innis maallaan jedha akkuma isiniin jedhe lachuu maal rakkoo qabaa jedha barreeffamni keessattuyyuu nuti isin lachuu natu danda'a isin maalumatu isin dhibee jedhe. Ani immoo hin fedhu. Ani si jammar namarratti deemus miti irrattis deemuu hin fedhu. Anan irrattis deeman immoo ofirraa hin callisu abadan jechuudha. Maaliif sanuu hiriyaa osoo kaleessa waliin baranne osoo kaleessa wal baranne ta'e homaa rakkoon qabu nan dhiisa hiriyaa kana jechuudha. Garuu kan kaleessa wal baranne miti waggaa ja'a jechuun xiqqaa miti. Waggaa ja'an wal jaalannee turre waliin haasa'aa turre walii waan hunda jechaa turre jechuudha. Har'a immoo hiriyyumti teenya tuni jidduu keessa seentee yoo isheen bultii keenya diigdu baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Maaliif hiriyyumaayyuu jedheen immaan boodatti dubartii takka waliin haasa'uu hin barbaadu abadan. Maaliif dubartiin hiriyaan dubartii bultii si diiddi abbaa manaa keetii addaa si baasti waan hin taane si goote jechuudha. Waan hin taane irratti raawwachuu dandeessi goote jechuudha. Kanaaf amma maallaan jechaa jirti viidiyoon irratti hojjettee turte maal jetti inaafadha si jammar amma hin dhiisuyyuu naan jette akka xiiqititti hin dhiisu jette. Anis immoo hin dhiisu. Maaliif waadaa qabna waan ta'eef aniif inni immoo waadaa qabna maatii keenyatu beeka maatii isaatis na beeka maatii isaatiin beeka. Ani immoo maatii biraan ga'uu hin barbaanne asumatti haa dhumuu jedheetiniinan garuu maatiin kiyyaa fi kan isaa wal beeku kan maatis wal beeksisnee jirraa jechuudha. Duruma maatii wal beekee jira garuu immoo kan ishii maaliif sababa amma osoo nama akkas jedhee maatii kootitti hime maatiin bakka walitti bu'uu danda'u jedhee tana waan kana ishuma qofa irratti ishumatti himaa ishumatti gorsaa ture jechuudha. Maahiri ollaan nuti sidaas nuti biyya tokko nama wal beeku maatiin keenya wal beeka akkamitti irratti dhaccaabasuun hamma hime maatiin keenya walitti bu'uu danda'u waan gaa'ela ishiit irratti maal gochaa deemti jedhee yookiin walitti bu'uu danda'u jedhee obsee taa'e jechuudha. Garuu ana gaarraatitti maatii kiyya dhiisati obboleewwan kiyyatti waan akkanaa jedheetti mee hin beeku. Mucaanis illee agatti miti odootti mucaan anumtee jaaladhe kun hiriyaan kiyya kun osoo maatii yookiin obboleewwan kiyyatti meetu qaatanatti himan jechuudha. Garuu ittiin himne jechuudha. Ushuma jennan ani ushuman jedhe ittiin himne jechuudha. Maaliif har'a dhiistii boru dhiistiin ani akka qaldiisee yoon duraan akkas jettu akka qaldiitti fudhachaa ture jechuudha. Garuu deemtee dhugaa godhattee narraa fudhatte jechuudha. Anis immoo akkanatti miti kan dhiisu. Akkanattis dhiisuuf hin ta'u. Erga isheen deddee jechuudha.
maaliif nama tokko gaafatti mite haa maatii bira ga'u malee dubbichi yaa maatii bira ga'u malee ani wanta dhiisu mate jechuudha. Bakka hiriyaa waggaa ja'a jechuun waan xiqqaadha. Baay'ee ulfaataadha. Maaliif osoo maatiin illee beekuu baate irraa hin goraayyuu tureef garuu maatii kootu beekaa waggaa ja'a madadee waliin jiraanne maatiin koos osoo beeku har'a mooshin garagaltee akka maatiin koos beeku hima beetti osuma beektu irratti dhatti malee wanti kan irratti deemtee fi osuma maatiin kiyyaa osuma beeku irratti irratti deemtee jechuudha malee wanta isheen waan tokkoyyuu wanti isheen goote tokko hin jiru wallaalteeti miti beekatuma irratti diftee malee. Osoo nama waliin beekne ta'e osoo nama yookiin urufaa ishee baradhe ta'e haa ta'u nama naannoo kiyyaa ta'e har'a akkana na godhuun ishee baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Hiriyyuma kan jedhamtuyyuu ammaan boodatti hiriyyuma shamarranii hin fedhan. Hiriyyuma shamarranii kan jedhamtu jechuudha. Obboloota koo isin akkanarraa barattan. Viidiyoon kun kanan keessayyuu aarichaanan waraabee maaliif namni tokko walirraa barachaa deema. Hin dhiistu yookiin inni dhiisii warroonni jettanillee jira. Akkamitti dhiista? Maatiin kee beekee indee nus cidha qofan godhanne malee waa hundi saddeenni waa hundi godhamee jira jechuudha. Akkuma dhirsaamnititti kan wal ilaalaa jirru jechuudha. Akkamitti dhiista kanaati? Osoo si ta'e akkam goota? Yoo inni jaalatan hin jaaladhu kaan hin fedhu kaa bakka narratti akka deemuu hin barbaadu jechuudha. Isheenis immoo akka giddeetti amma sirumaayyuu viidiyoo hojjette akka giddeetti akkanti sirraa fudhadha jette. Xiqqishumallee hin qaanofti bara. Maal sitti mate? Natti matee waan ati gochuu fi diddee gochuu maalan isaa gochuu dide? Jaalala yoo ta'e jaalalaan inni wajjin deemaa jira. Wanta isaa hin goone hin jiru. Hedduu nama aarsa. Hedduu nama gaddisiisa. Obboloota koo anirraa baradhaa. Anirraa baradhaati shamararraa fagaadha. Bakka hiriyyaa shamararraa. Jidduudhaan dhiifama obboloota koo daa'imatu waanaa kenni jedhee jechuun kennu dhageechuudha. Innaa isa kanaadha ani wanta dhiisuun qabu jechuudha. Waan namni dhiisuun qabu bakka amma wanta isheen irraa goruu baannaan ammas nan eega. Ammas hagumaan haga isheen irraa gortutti nan eega. Irraa goruu baannaan immoo ani maatittiin dabarsa jechuudha. Himeetan dabarsa maatiin akka fedhan yoo laa godhan. Inde jireenya waan ta'eef jireenya irratti namni jireenya mataa ofii jiraataa jira waan ta'eef jireenya kiyya irratti ishee dhufe malee anaa matu shan jireenya ishee irratti deema. Bakka maatii biraan ga'uun koo hin oolu bakka. Maaliif osoo maatiin beekuu baatanii rakkoo takka iyyuu hin qabu anillee dhiisuu hin danda'a. Yookiin osoo waan waggaa takka lama wal jaalannis ta'e iyyeen waggaa ja'a jechuun hiriyaa waggaa ja'a sirraa fudhachuu jechuun maal jechuudha? Warroonni immoo inni sin jaalatu inni akkasii inde jaalala walii qabaanana waggaa ja'a deemnee bara. Erga shamarri takka itti dhattee ofii isheetii barbaadde maal godharee dhiirri hin fuudhuu barbaada hundiyyuu fuudhuu barbaada dhiirri bara hundiyyuu fuudhuu barbaada bakka erga shamarri tokko gaafattee isheetun gaafattee isheetun jaalatee maaltu si galchee bakka anis hin danda'amu waan akkasii abadan. Asii deemee hanga maatii dirasii haa ga'u malee amma irrumatti dheegaa hanga ji'a tokkoo nan kennaaf. Saniin boodatti immoo maatii kootti himuun koo waan hin ooledha bakka. Maatiin lakkii ati ofii keetii irraa gori yoo naan jedhan ta'e gaafa sana irraa gora malee garuu amma irraa goruu hin danda'u. Yoo maatiin attis murteesse yoo isheettis murteesse waan maatiin keenya wal beekuufuu hin murteessa jaarsatu murteessaa miti kan murteessu jaarsaa miti gaafa san jechuudha yoo anaan irraa gorii dhiisinaan jedhan nan dhiisa. Lakkii immoo yoo ani saasi jammar akkuma sin jedhe masaanuma wanta tabaalta tan hin fedhan durumaayyuu masaanuu hin jaaladhu sin hin fedhisan hin fedhan mallee
Bakka jaarsi lakkii masaanuu rakkoon qabu sirratti haa fuudhu yookiin fi ati dhiisii fi yookiin immoo shiin haadhiiste eeyye anatu shiin irratti deemalee namuti garuu immoo gaafa yookiin anaa dhiisi jedhanii gaafa sana shii haa ta'u jedhe nadhiisa fanis rakkoon qabu gaafa jaarsi nutti farade nadhiisa garuu har'a immoo jechuudha akkanatti dhiisuudha waanuma fe'iyyuu ta'e jechuudha. Bakka miidiyaa irratti sol baasnee jirra jechuudha keessan dadhabee jibbaadhee jira hiriyoota shiitti illee himadhee tan jira. Garuu wanti hiriyoonni ishiitillee wanti godhan hin jiru gorsinee dadhabnee naan jedhan. Beeqa naago obbolee maatii ishiittis nan hima maal obboleewwan ishee biraan qaba silkii himuufis nan danda'a garuu ani maaliif hanga kana maatiin akka nu dhaga'u hin feene wanta naga kana tursiisee beektanii maatiin akka dhaga'u hin barbaadu dura jechuudha yoo akka nufi yaaddee irraa naa gorte haa gortu maaliif narratti deemti kan jedhuun ushuma jedhee obsee gorsee hin dadhabe si jamarama yoo itti barreesseyyuu yoo itti riikaardii qabeef yoo bilbileefeyyuu hin kaastu bilbila sinaalaa innis akkasuma amma naalaa hin kaasu bilbila yoo itti barreessesse bakka laaletu mooshee. Bakka kan isaatis maqaan baduun isaa hin oolu kiyyas baduun hin oolu kan isheetis baduun oolu bakka mee abbaa maatiin itti murteesse maatiin anatti murteesse immoo isheetti murteesse walumaan teenya laalla gaafa san yoo irraa gurte jechuudha. Eessan jiraatta hiriyaa bara kanaatiif dhugaa bakka shamara jechuun keessaa hiriyaa shamarranii irraa akka fagaattan immoo abdii guddaan qaba kan anarraa barumsa ifa fudhattu jechuudha viidiyoo kanas ni hojjechuu danda'e jechuudha. Hordoftoota koo hundi keessanuu galatooma warri yaadallee naa qabdan immoo galatooma ulfaadha namni yaada namaa qabullee gaariidha innus hin jaalatu inni akkasii dhiirri wanti godhu hin jiru murteessa nama shamara irratti deemtisan malee dhiirri onneen dhiiraa barree hunduma isaanii fuudhi jedhanii meemuma fuudhama. Barbaree harkaan dhaabanii gubaa yaadan jedhan. Nagaa ta'a fayyaa ta'a aga viidiyoo biraa walitti deebi'utti fa'i.